Babal'aa jettammoo waan wayita wal haruufan mara akkasuma bara doktor. Haga nama keessaa badu. Haga wallaaga addisummaan Awurooppaa kun nama keessaa badu akkasuma. Eshi. Gari addaduma yaada fuudhanii nama dabbaraa boorsaa sanillee fannifatanii deemuu wayitama. Akka daa'ima. Bannaa nama guguddaa boorsaa morma fannifatee deema wallaahi ladhi. Wallaahi akka ta'e. Kaayiroo kootu faama Arafaatee sitti bu'uura. Arafaatee beektaa? Banni beeka malee Arafaatee har'a baradhe. Wayita Itoophiyaa jiru beeka. Wal Itoophiyaa teessee Arafaatee beektaa? Wallaahi wayita Itoophiyaa jiru Arafaatee beeka. Wal isin barsiisuu? Laati faatee guttuu kadhi. Birrii faanatti ergitee amma araadanitti miidiyaa kanarra birrii faanatti ergitee isiniin ababa bitee mana keessa fi akka makee ibshaa wal xabbastee eegas yoo as dhufte Oromoon kutaa kudha tokko gandaan sargii isinii gooti kun amma sargiin ibsishaa fi makii tokko dhumuu dhile har'a Arsii godha boru Baalee godha itti Harargee godha Shawaa Jimma kun guyyama hunda sargi. Anillee bakka itti yaada wallaahi injirti Kaayiroo kanallee yoo Arafaatillee agasitti namni na jalaa fuudhee injiraa mire. Arafaatee ka Oromoon biyya kana jaallattu walii gala malee kaawwan namni hin beeku. Maal si gooti intalli haadha abbaan qofti beeku maal gooti? Faaxeen himuuf miseenjara keessa ooltu faayidaa hin qabdu. Bakka natti fuudha dhugaa Arafaate. Amma deega biyya faraajinji jiraatte haruma faaxeetu sirraa deema. Wallaahi Arafaate namni takkaallee nan argaan maal godha sirra guddoolee namni naan jedhu hin jiru katamaa Oromoon hin jirre galla. Alga wal nuqixxeessa jettaan. Laabaan qoomatii dheeratte malee daa'ima barsii asi. Akka isaati faatee diqqoodha garuu urmiin diqqoo furdattu malee ati waggaa diidama barana. Wallaahi diqqoodha baqa. Ati meeqa hin taate? Anamma 22 kanan ta'a 22 keessa. Baqa waggaa lama baatii shaniin dursita. Wallaahi. Jaarti kama jaartirra guddaa wayya. Jaarti ka jaartirra guddaa wayya akkasitti bakka yoo isii maraagat ta'an wal jalaa dullooman fa'a. Nama tuffatti yookaan. Rakkoon qabu waan kaanitillee yoo ajaa'ibatti waan maraa geeffamti malee hin dalagamti waan maraa. Qaamtaan bultu garuu halkan tokkicha na bira. Akkam godhu. Doktor bara diqqaa fakkaanna malee nama guddaadha. Ol fayyachisi. Walaa homaan jiru. Dheeraa akka maasha Allah. Barshoonni xiqqoo wayitise yaa'an dura. Shoodde miti doktor. Ijoollee isaati ati? Ijoollee baaleeta haroodhuma. Mee wallaayyee? Wallaahi. Akkas taana mucaa biyya keessatti irraa nafin abadan duutaniif du'aaf jiruun keessanillee wajjin ta'uu qaba. Kaayiroo kootu. Abshir inshallah. Abshir. Bakka keessa wal dubbifna fooloo si deebiseera mangistifi. Rabbi umrii si hadheeressu bakka jirtutti fayyaa naa ta'e ishee. Eshi amee wallaahi bakka galatoo maree na jalaa qabu keessan. Indee sodda amee maa soddaan kabaja. Ergadha jenni ijoollee Awurooppaa hunda isi. Wallahi namni martuu isin jaalata bara daftar. Habibi shukran. Guyyaa gaarii naa qabaadhu sitti haa tolu. Ayyee wallahi guyyaa gaarii. Rabaaf naka. Halo. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Akkami Doktor Azli? Nagaya. Anti nama sodaachiftaadha gubbaa kana. La ilaahi. Akkam. Anti wayita jalaa silaalu san bakka difirati maan dhufee beeyta? Eshi. Bakka wayita silaalu difirati maan silaala jala taa'ee garuu gubbaa kanatti nama sodaachi. Maalish. Nagaya maal taatee duudatti dhukkuba waliin kaatu? Wada doktora alama. Wada lafeegiya? Fayyaa. Nagaa qabda akkami? Nagaa wallahi fayyuma. Eessuma welcome. Eessuma habibi keefak. Eessarraayi biyya Awurooppaa kana jirtaa jiraati? Biyya Awurooppaa kana jira. Eessa? Ingiliizira.
Ingiliziin kun kabaaburaan badanii seenan kana Jarmanii Faransaa irra. Makiinaa fi bishaanii seenanii. Awurooppaa jidduu bishaanii jira. Faransaa irraan seenta. Asirraa miilaan osoo itti qajeele guyyaa meeqatti dhufu? Biyaansi miilaan guyyaa 374 fi walakkatti dhufte. Tadheen gadda shaqqaadhe tanaan ka'ee baaratti qajeeluu bannaatu biyya kana keessa waggaa 9 jira mee mana naadhaye. Dalagaan jira achi. Abboo asli akkam goota beektaa? Eshi. Akka nama biyya faranjii jiru tokkotti mana naadhaye mee bannaati. Na jaalattallee atiin kun na deeggaraa turte geemii dura baga ifaajeen kee galmasii ga'ee nama na jaalatu nutti fakkaata mana naadhaye ka'ee. Osoo ijoolleen tattaphattee warri naa kenne geemii tattaphattee sheer asliin guuratee bareedaan hin jenne keessa baatee baaratti qajeela mala naadhaye mee bannaati. Beektaa ani durumarraa waytu feesbuukaa si hordofa si galeen Itoophiyaa taa'ee yaa waan si jaaladha durumarraa si jaaladha. Rabbi si haa jaalatu fonkii eshi. An nama Liiviyaadhaan bahee biyya kana jiru si galee. Eshi. Sanumaaf just like wayita wanni isa inni si dalagu viidiyoo isa inni si dalagu akka si dalage si galee. Habiibi hayye. Yaa amma wayita dhuftu akkamiin dhufta beektaa? Awurooppaan dhufini. Asuma keessatti dullooma amma. Lagi Awurooppaan dhufin just like gara biyya biraa moo kori malee gara Awurooppaa kun jechuun siin hin malu si galee. Maaliif beektaa ati nama barate smartiidha si galee namni barate na waggaa 27 biyya Chaayinaati barate. Eshi. Awurooppaadhaa wanni inni koruun jiru obboleessa kiyya ka waggaa 6 barate haruuf Abduu Seen fa'aa haruuftu Fatiyaa Mujaahid fa'aa haati faatee haruuftu kunniin. Wallahi kun gurbaan dhuga mana jaalata wallahi dhati. Aishi an sadaquu qabaree. Maal wooti? Warri kutaa shanitti kufee biyyaa yaa'e kun haa dhufu achi. Haa dhufu kunniin yaa. Ati jechuun nama waggaa 27 baratee. Hayye. Yaa'u akkasii beektaa ati Ameerika mootorii teessirraa bareeda sii galee maaliif beektaa manjafiqaadhallee intarnaashinaala waan qabduuf. Eshi. Sababa saniif Ameerika masirraa bareeda Ameerikaa deemee Ameerikaatti Tiraampi cufe yoo shugarmaami wayii xabbatee nageessite malee. Shugarmaami abboo hima jirti takka ishii jetti reefu takka wal beeyti. Hin beeytaa? Ati shugarmaami hin beeytu singilmaami beeyta malee. No, singilmaami hojii naasoo wani shugarmaami hojii naasaa malee annee nama onni hojii naasoo. Wal nu barsiisitti aare foon ofii nyaanne isaa irraan dhoogan jedhani. Ati waggaa meeqa hoy? Anam waggaa 42. Wallahi wabillahi. Wallahi. Waggaa 42 asleeti. Dulloome bar. Arafannaa atin joofmina ganaadha. Ganaadha malee. Dullacha. Qixxee galee. Afoonni sitti fuunure munaa sitti hafuunu. Munaa kenniirtak. Osoo munaan heerumtee bar. Hin heerumne gori. Munaa ta'ee kan makiina diimtuu kan takka. Heerumte. Ana beeka. Beeytati quban qabdu miskiina kii. Silati koi maaluma maal hojii naasoo hinaa yuree maraan beeytaadha. Dhalaa kenna kaasee achi kan hin beekne hin jiru. Haanoo jirta. Doktora kaa cheekaappii na bira dhufti tun dhukkubsattee na bira dhufti doktorri waan wallaala akkami qaba. Balu. Maali kun? Kom. Balu sila maal na kennite intal? Maal sii kenni? Asli saree wayii akkanuma zallalee dhufe. Saree dabbaa qabdu. Laggi. Saree uu jedhee yuusan. Eenyu sii kenni? Jasmiin jedhaa sila. Jaarsa qabdu jabeeffadhu. Sila maa inni sila kaa dhagee. Ya'uuz billaahi ibn shii. Maa inni giftiin akkana takkaan argine. Tabi sana dhungatu. Habiibti. Amma maal jetta reeti? Rosie, thank you so much. Follow godha Rosie na gubbaa kana namni 2,100 as jirtan kun. Baaliyyoo kanallee follow godhaani hundi keessa. Yaa follow nu godha.
Follow kora ya. Follow kora undu kesa. Amma te Europa ndu finje tere. Doktor wallahi ndu fin simbaya du ejun simbaya do Europa namwa Cairo jurusan keessa namni Europa ta manyauf dhugaa toositi me namni Europa keessa jiraachuu barbaadu jaratti saniin shanan akkas jaa yoo dhufte malee amma biyyaas reedii adama dhufuun qabu biyya kana. Sadem na re Trump cufe ya rabbi. Maaliif siin jedhe beektaa? Reedii adam jechuun mootii jaalalaati jechuun nama jechuun sarpiraayiziin baay'eera jiru. Fakkeenyaaf amma jaartii Awurooppatti ergee ta'uufiiti yoo Ameerikaa dhaqee akkasii wal bira dhufuun danda'a malee reedii adam si dhufuun qabdan gara Kaayiroo gara Awurooppaa yeroo bisiniin fayyadu. Banagarachi lai wasin jechuu barbaada beektaa doktor. Jed. Wallahi baga gammadillee beektaa. Aboo wallahi wallee sii kenna jedhee joomuna. Aboo gaafa sani lillii mee keessaa qabu aboo maayyuu keessaa qabu malee zeeroodha. Iskiriishuu godhee mara kaa'e malee. Maan bitirree? Beektaa bittaa kana like kaardiin kenna hin beektu ijoollee Yurooppii keessa jirtu. Kaardii warra no workingiidhaa fi kaardii warra workingii jechuudha. Tokko miti garagara sii galee kaardiin kenna amma fakkeenyaaf wanni hin qabu sii galee. Just like dalagaa hin qabu dalagaa dalaguu hin dandeenyu just like no workingiidha argite. Eshi. Wanni hin qabu dalagaa waan dalayneef ani kaardii mallee inni irra naa galu kana itti naqeetiin hin bituu hin danda'u sii galee. Okay. Sababa isa waan ta'eef ani bituu hin danda'u. Sababa sanii bakka maal goree viidiyoo sii dalage gaafa makiitu harani gaafa makii siin jedhaa sila gaafa Mubaarak Musammaa Liibiyaa taa'ee kenneef heeran qurxummii. Maalash. Akkuma waan kenniteeti kama warra kenneetu keetii mangisti. Yaa bannaati wallahi jechuun dasna jedhe bakka gammadde just like ati akkasii gammaduun keessum bar wayita deekkanatti jettee hafuura baafatu san bar. Wallahi bilaasii siriirra ciisaa jira mucaaltii tokko waliin jira beektaa. Ayyaatamiin nama guddaa dhungatta bada saree as tokko. Oo dhungatiin bannaate. Mucaa miskiina dhungadhu deemi singiliaan jaartii qaba. Laakii jasmiin hin beekaan isaa ibaatii yaadi. Walitti isin fuudhuu? Daantee natti fuutaaree tana argamtee tiiree bannaa. Baga walumaan gammane bakka asitti haa tolu guyyaa gaarii oolka. Ayyee doktora keenya hedduu takka galatoomisii jaalannaa baga gammaddee waan siin jennu hin qabnu habiibii kiyya jechuun jiruun addunyaa tuni sagali. Kanaafuu galatoomii Allah bissoo maach si jaalannaa jabaadhu siin jenna gara fuuldura akkanuma itti fufi. Waan sitti immoo barbaada soorii jidduudha waa takka dagadhee beektaa. Just waan kana aktii nama baay'eetti himee jira. Iluu faatti illee himee jira waan kana maayii faatti illee himee jira. Walaa wanna kana mujattii ho'itu jira sii galee mujattii baaleeti. Isinit gastii kee jalalleen dhufti gaafa hoyiruu besenteerti garuu namni abbaa kana waggaa 7 daa'ima wajjin Liibiyaa keessa jirti si galee. Wallahi bila waggaa 7 Liibiyaa keessa jirti ani Liibiyaa dhufee Liibiyaa isii achi jiraachuu isii hin beekon erga na baay'inatti himte si galee akkanuma inboxii keessaa na barreessite waggaa 7 achi keessa jira naan jette si galee. Waan mujattii sanii iluun hin beekaa waan maraa argee jira biddeena dhooyitee gurgurti Liibiyaa keessatti wayita birrii saniin bishaan gadi buute qabamtee birrii sanii dhaabatee birrii sanii bishaan yaabbati birrii biddeena gurgurtu. Kanaafuu wallahi mujattii san namni martuu akka bira dhaabatee rakkataan baay'ee jira garuu Liibiyaa keessa nama qarqaaru qaba martuu sii galee kan hin qabne illee akkasuma jira garuu intalli sun waggaa 7 Liibiyaa keessa teette marti kennaa jechuudha Oromoon akkuma gammachuullee hin jiru gaddillee jira mujattii san bira akka dhaabannu iluu wajjinaa sa'i iluudhaan walitti dhiyeenya qabdanii. Waan sana kai guri tanuma siin jechuu fi doktora kiyya yoo sitti baay'isellee dhiifama naa godhi. Ayyeesh. Akkasi habiibii kiyya. Assalaamu alaikum si jaalanna. Fataa jedhi. Waalaikum salaam habiibi. Gootee ija barbadaa. Arab ijoollee Awurooppaa qofannatti ergate. Yasmin, how are you Lubbu? Rosie. Thank you so much. Ijoollee toppira jiran kana fooloo godhadhaa hundi keessa warra asirra jiru kana. Fooloo godhadhaa kunuun. Toltu poli maal tokko sport maal ka ilillee ol guuraa jiru kana Khadija Ummu Hanaan
قبض أثرت هندي كذا فولو وصل شاء ورا كنا إلى اللي كانوا كنا فولو وصل شاء